نقمناي أكم دوباره سبيل وهي مانجراني متي وأنا ما أنفع injiru wanni namaan dhaani wama akka silkii takka faarkatti qaba wama garagaraa tanaa bireera malee dilas mara wanni namaan dhaan amma hinjiru. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirtan hordoftoota fi qabiyyamtoota keenya akka nagaa qabtanii jirtanii jajjabaatanii isin jechaa bakkuma jirtanitti salaamtan teenya tan jaalalaa isin bira hageessu takka takkaan isin jechaa gaafa nu biyyarraa nama dhufna inshaallah. Egaa saadam Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa keessanii hordoftoota fi qabiyyamtoota keenya. Bakka jirtanitti salaamtan teenya ta'onni irraa buqqe isin hageessu asmaanuu sheekha keenya mee salaamtaa nu gaafadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه ميجا ما ترى والنهار ما لقرته. إيه ميجا saadam keenya mee maalin dhufte biini gaa quba qabdaasi quba qaba gaayii mee akkam wayyaa mee. Bini kuban qabee aan beeytee bakka guyyaa kaleessa. Naman arganneeti nama wajjin qabdee fiddullee nagarree gaanas ma sheeka bireera. Eegan hoggusan achi deeme nama barbaadee nam tokko hoggun argallee namni bii qaalitti mujrimtitti sodaadha. Sodaadhaa ka dhiyaatu hin jiru. Kasii dhiyaatu hin jiru hayaanaan jedhanii tuna dhaabbatanii. Namni si wajjin dirmatee qabu hin jiru jechuudha. Akkasitti ammaan tana nama meeqa bira dhaqee nama meeqa dhabee hoon hayaanan dhufaana dura deem jedhu na laafa. Khaan ogguu itti bilbilan maa gari bilbilan irra cufaa'u. Yaa Rabbi Allah. Yaa obboleessa namni kun. Duuba immoo ofumaa itti booyaa'uun wayyamoo duuba akkam gooname an akkuma goonuun na dhibee bar. Egaa sheenillee wayyaa kun alhamdulillah. Alhamdulillah sheeni nu fayyama gaa dirqama haadhuma gaa mucaan kunis gaa amma beeytee rakkoo ajaa'ibaa sana keessa yeroo yeroo qabbanaa tanaan qabbante irra dha'u jirti anu gaa an gaa maraa taraa wajjinanis gaa qabbante wanni alatti na dhootu hin jirtu jeetin bara ammaan tana gaa isin bira dhufuu ta'e. Yaa boo eega miyyoo mujrimtitti tana maraache malee bareeduma akka keessanii kan inni is dhiyoo tana. Isin bira dhufeetiin gaa qabeetuma kaatan booda isinii wajjin gaa furmaata tokko gartee kaa'uu dandeenya kaa'uu qabnee galchuu dandeenya beeytee isheenillee xiqqoo wayyaa'ee. Illee xiqqishoom wayyaa'ee jira akkuma qabu kana. Nifinnaay duuba akkaataatti finnuu turaa beektaa akkamatti maraataa dhaqanii akkuma gartee maraata fi saree keessa laalanyeessan akkasii dhukkubsate innilleen mataan isaa amma hin dalagu tokkaati mataan isaa jechuudha mizaanni mataa isaa wal qixaa miti haa jennu maaltu bira jiraa dhagaa waan akka dhagaa waan akka sibiilaa araboonni bakka sanni jiraa waan jiruun. Serraa barbaada baruudhaaf maraataa akka bakka bu'uun taatu. Gana gaafachuun gaariidha bareeda. Kaleessa akkuma gartee viidiyoo isin ilaaltan beeku kaleessa bakka san nam tokkoon argu bakka golga wayii gartee imaara namaa lama jidduu bakka ol seennaa takka keessa inni mijeeffate bakka keessa guurrate achi keessa rafaa beeyte bakka san wama akka gartee silkii wama garagaraa tana. Tuduuba fa'aa jira malee dilas mara wanni rakkoo isarraa illee oguu qabnu geessitu. Egaa barma sheekni sayyaan qabu si wajjis qabuun tolu yoo gaa nama dhawfaa taate jechuuf ja'a gaa nama biraan agarre. Asirratti gaa ammaan tana beeyte jinni waswaasa akkas gootu san beeyte xiqqishoo sheeka inni gaa yoo xiqqishoo gaa waa itti gaa beeyte jinni sheeka ni sodaatti. Oguu sheeka gartanii riiftee lafa laalti bara adabaan deemti. Sani ati. Meegaa sheeka keenya gaasuma mala godhayeeti jaata gaamma gaan an kophaan qaba yoon jeen danda'u dhugumatti hin danda'u hore. Rakkoon qabu. Kophaa akkamitti dandeessu waan dandeessu. Rakkoon qabu kana ni qabna. Rakkoon qabu kana ni qabna jechuudha. Ni qabna akkamitti baree sibiilli wayii uumaan jiranii miti waan namaan dhaanfa. Injiru wanni namaan dhaani wama akka silkii takka faarkatti qaba wama garagaraa tanaa bireera malee dilas mara wanni namaan dhaan amma hin jiru. Qabiinsaa. Isaa birraa waan qabnellee taatu gaa qabnee. Anta qabiinsaa silaanan qaba. Qabnee manatti galchina gaayaa jara numee akkuma robbumti nu alaafisa. Rakkoon qabu kana bara amma. Laaffisa. Kan amma naatu irraa faratti waraabaa rakkoon qabu abbaanetti gartee mi bakka san gartee naannaa sanitti. Yaanee. Ni qabna seeratti qabu turaamaa yaadinaadha. Seeratti qabani daa'imman ni qabdaawu. Seera qabamni seeraan qabamni. Suma agarraayyoo bakka sanii baafatuu baate gaammaan kanaafuu. Barta'ee bakka sanii reebuun taa'aa immoo gartee gumii ta'e kanan bar achitti ilaale aboo warrallee daa'imni hooni jira alhamdulillah amma naman itti barbaada kan nama kaan dhabee miti de ifirraa sanii bar sheeka bira dhufuu ta'e nama waan biraatii miti wanni isin bira dhufeef
شاينين لين أكازيرو دقيقتني خلاص إنه فريق أما شيخ ما شيخني أسمع جرار إيه شيخ جتون شيخ من تكونوا قابيتنا حاجة فادي ممل جيتين فيجيدو لفان كان إيسا ديما متي خاوس نموجين ديما نموجين ديما شيخن نمير بيرا يرابر خرا بيران ديمو فيوس إن شاء الله إبراهيم أكو قدرت جيرانغا هنو أرجع يسلي غرسي سيني أرجع فيكو أجيسو جيران إساسي خالا هنس غافر ديدا منتي قلتنيت ما قرآن ربي تقرأنا سانيس نما قمنا غايس نما بيران قبو هنو دو جيراسونيسي Itaarraa jechuun maal kun qabu. Alhamdulillah warra ammaan kan eegan isin argate qalbiin takkana taate bakka waan qalbiin arraba irra baate wallahi baay'ee takkarna inuma kun nama dhabuu garte eegan nama dhabee rifadde nama kuduraa nama wanti barbaade nama duraan eessaa buna amti dura nu qabaannee dila kana taana amti nama rabbuma qabna inshallah nama ilma namarra rabbuma qabaatu wayya. Yaadina hundaa'u rabbuma yaadinaadha. Takka maa takka yaadinaadha. Rabbiin ni desa nama isaati nama godhaafi. Waa takka rakkoon qabdun isaanuu ganaa warra karaa isaa yaadanarra karaa gartee islaamatti isaan deebisuus inshaallah. Inshaallah tana waa takka itti yaadinaadha. Ni qabna inshaallah achuma bootaa san jiraanan gartee miti dhagaa fi waan gartee haaraan gartee makiinaa faatu karra dhaabuu danda'a akka kana mara dheegaa akka hin cabsine. Idaa biraa kan seeratti qaban tura waraataa suuta yadiiti seeratti qaban tura rakkoon qabuuti ni qabna namaa rakkoon qabana ni qabna inshaallah. Ni qabna inshaallah egaa guugaa beeytee wani namarree guutuu garte ati sheekeenyati fi beeytee si dhukkubaan ta'e faagaa addas maran qulqulloonni ati anumaatu qabala anumaatu qaba ati garuu narratti waan itti qaraatu san narraa itti qaraata akkuma inni nuti gartee akka maduratti wayinna reebee wayinnan dhoolu sanitti xiqqashoo itti narraa akkasitti ennaan samboota fi dabatee kana manaa galaabar. Samboota inni nu bayyanaataatti maqaa inshaallah olmaan olaalla. Rabbiin maalaaf fisu du'aayi nu godhaa hordoftoota keenya isinillee bu'aan qabdu itti wardallee viidiyoo maruu malee waan takka bu'aan qabdu ittanii viidiyoo tanaan formaatuma yooniin isin bira argadhe jechuuf mara nama hin qabu. Yoon nama hin qabne an dhalaadha waan inni sun qabu waa takka wanni an godhu hin jirtu jechuudha wanni an godhuufi danda'uuf Abrahaam illeedhaaf hin jirtu yoo nama argate yoo namni na bira hin jiraatin waa takka wanni godhuuf hin jirtu jechuudha buleeyyan kiyya biinii kanallee qabnee galchinee inshaallah rabbii wajji yoo sheekni itti qaree fayyee wajjiin hoo akkasitti Abrahaam sanillee barbaannee qabnee mishoo tana qabne malee furmaanni biraa bar hin jiru nama biraan qabu namni an qabu duraanuu biinumaa fi isini biiniin kun akkana ta'e kana. Viidiyoo isinii maruu wanni hin dhiifneef isinillee du'aa hin teessanillee gaariidha akka nan irra irullee akka gartanii jeetuma buleeyyan kiyya malee waan biraati fi miti bu'aa biraa maalin dhalaadha bu'aa biraa waan takka wanni nan godhuu danda'u hin jirtu rabbi haanaa laaffisuu du'aa hinaa godhaa waa hundaa'u. Kaabara asirratti amma kana faraqaa biiftuu sodaadha wardaa dhiisi gartee isin amma wardaa dhiisi anuu nama barbaaden dhabe qaanoon biinii kana wajjin qabee mana galchu jechuudha. nama argattu malee nama kana farra wanni godhuu dandeessu takka hin jirtu. Hin jirtu egaa akkam goota kophaata. Amma anuuga amma son namni alhamdulillah sheen akkatti nuti qishollee ta'uu hagana ol jabu baate mee eenyumaa tun wajjin itti dhalaa'ee qabamu mucaan sun achumatti shaaruma irratti hafa malee. Maaltu qaba maraatatuma shaaruma irratti hafa malee yoo nama argatin namni tokkichi maal irraa hiisuu danda'a. Sodaa ishiidhaa namni nutti dhalaa'u hin jiru namni nurraa baqate. Yoo nuti awwa qotte neen sodaa ishiidhaa bilbila ololaan kaasan tun waa'ee nutti goote nu dhamaafti yaani namni. Waa takka warra kun qabaane nuti rabbii malee rabbiin biraan jiru shayxaana waa baraa kanaaf jechuun suyyuutunis bira hin jiru. Kun waa takka rakkoon qabu. Beeytee gaa inni miilumaan ala deemetuma biratti waan san jawaas sun gaa akkasitti itti nu godhe san booda nagaan nu dura gartee nam tokko ni galchaa inneeti amanna. Inshaallah qura'aana gaa dawaan isaa gaa keessa dabre waan jiru jeeti yaada. Jinni fi waswaasni akkatti gartee nama wanni itti akkatti oowwisuu marti ni qabbanaa waan ta'eef saniin inuu ammaan tana hamilee akkatti isa qabu yaana inni as tattaa'u jirra gaa'in isin wanni viidiyoo tana marreefillee viidiyoo tana bakka irra keenya akka agartan gartee mucaan kun nama namaa yaadu nama dhamaadhimma osoo beeynutu walumaanuu beeynaa saniifu isinillee gaasumaanuu hordoftanii mee inshaallah qabnee har'aan tana rabbi nu haa laaffisu manatti galchinaa
jennee rabbi nu haa laaffisu du'aayi nu godha inshaallah du'aayi nu godha rabbi nu haa laaffisu waa hundaa'u yoo rabbiin si laaffisin hin dandeessu rabbiin haa laaffisu numa qabnaa nu galchinee inni fayyinaan Abraahimillee walmaan faanatti buunaa harri itti dhiifnu hin jirtu egaa buleeyyan kiyya du'aayi nu godhaadha sheekha du'aayi nu godhi gaa inshaallah du'aayiidhaan gaa itti haala waan jiranii salaatu wasalaam آمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب نلافي يا رب أمرين يا رب يا الله يا رب نلافس يا رب أمرين نلافس يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا عظيم يا كريم يا الله يا رب يا رب وعند تلج يا رب زوج عزر وعند نتلج يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا عظيم يا كريم يا الله يا رب يا رحمن الرحيم يا عظيم يا كريم يا الله يا جبار يا الله يا غفور رحيم يا رب يا الله يا رب يا الله نراقبا يا رب نراقبا يا رب نراقبا يا رب نراقبا يا عزيز يا كريم يا الله يا رب نراقبا يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله وهذا كزوداتنا ترى اسمهم مقبضني أمرهم تسار كاكا بابيتا وهذا كله يرتقى شيطان فعلا تتاتي برتق قلبي انت سنين جبينا الحمد لله جادا الحمد لله الحمد لله يا ربي غربت تفارو ساقل جني في تونس إندن دامو والله أشكرك يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله شكرا يا رب يا الله يا رب يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا عزيز يا كريم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله كنوا كما أما دعائي قرأني الحمد لله ربنا وعلا فيسو أسمانو نداودا قمنيتي إن شاء الله بكني رويسا فينا أسمانو نيكدا سنين جنة دفتر تغينيا دعائي نقول سنين لني إن شاء الله بكجر تتجا ربي نهالا فيسو ربي سناغر جارجو دعائي نقول أما تغينيا حالا بين جبدو نقابت تجرتي إن شاء الله وهم داو رب محنا مالا فيسو ربهم تنهالا فيسو خانة بين تببانا جارة إني وقبمة إني اللي فجين وجين هرماتين جا خرجر خاني سوسو هنتلو جتشوفين دربيني خانة تببون وجين شيخ نللي كنو خفيان كم خاص رادي منجا وان ربي وجي سمالي ونما براتي سنكم نجا قرآن ربي قرأي خلام ما خنا هاتنو قرأو جنة شيخ اللي ربي جزاء خلو فيه أفجر ديم نقول حتى كفاء جروك أبو فيه هم فجينين كلون نجنادا دديم اللي هندن دينيه قروتون فردي تنجا إن اللي نجلا أول اللي دابتا ديموجا قرآن ربي وتنو قرأ نمويا نفقبنا جنة مرادان سويلني أكاسي ويقدر إن شاء الله وديبنا